أكمل جنون. مشيو فنجان كم نقنا يسافي ديسا ورئيسة ديسي. ada kadang gede asal balik sakit ya mati sambar nama berat nanjena lalu jera udah mana tuh bisa أكمل بولي سقي تيجا سنو بولي سقيا. أنا أتوقع بولي سنجي. gak kenal cilala أبغى مجود أو إذا أبغى سخيتي مثلين ساونا سمو كمت. لا في sakit ya udah بيخدع والله بيخدع ya يسا والفكاتن. No, walin fakkaatan illee garuu odaa ijoollee dhiira waliin garsiisinaa miyyootana achi mee isaanii kanarra. أنا أبليس. أنا أبليس. gak kenal Wallaahi jemee odaa. والله أبليس. bisa jera apa Obboleessuma dila kana wal beeynu miyyootana wajji akkamitti natti himin. amma di fere Biyyumaa ummaa ta'eefan beeka malee obboleessa kiyyaa jira akkana tetteewumta akkanatti dubbattileensa. ini gara kana tureba wagala Okay, ijoollee gaaraa keessaa dubbifnu sun isaan wajji barakaan. tanin korub bisa roggo desa Okay. beita mere warri gara kones مالك جرب بس أنا كا. Nagaa fayyaa wallah. Yaa odaani bannee barbiisi taane. और को तो एक गलते. Warri qotoo eegalle hoo. गलती कभी बरेदा. Akkas wayyaa. चंजी 50 सुनिस गार यार. Yaa shanyii saftii fi ala daroomni hin jiru janiiti. हाइये. Tani as jirra wallahi. Maaliif وان بريد. maal dhabamtan miidiyaa irraa isin? मीडिया रमाल गोना बो. Wallahi. दलगा मीडिया रागम ना है. माल चुट. indiano bisa Liphumaa waan agarreerna. निका गालास मीडिया गाफा मीडिया नहीं जिर्रा गाफा मीडिया नुबर बाद नहीं जिर्रा अगो कनो अफेयर तनी फा इंटरव्यू नुगो तनी नहीं जिर्रा येरो खांगा बीस बता रहे दला गावत जिन Oo. Miyyoo takka dubbifnaa qoye. Sii miti. Miyyoo. Maaltu maal ta'eet? Barik sawan ini. Haa. Miyyo takka tu isi warra kon bolchaati jaarsi isi warra gaara mul'ataati beekte. Haaya. Jaarsi kiyya kun dallaalaa beekta. Haaya. Namni Liibirra jirta ammas waan haasa'u jirtu kana asumaan sagalee siitaa ni beeki ammas. Okkee rakkoon qabu isillee dubbista. Ayyee. Isa kanarra dawwalanii ka Amma irra deebi meeleensa maaltu maal ta'e? wanni tahe narratti osoo hin taane miciyyoo takka irratti miciyyoo jaarsi kiyya kun dallaalaa jaarsi isii irra dawwaleeti. Jaartiiti fuudhii saayiba jaarsisiiti jeen jaarsisii osoo hin ta'in saayiba jaarsisii Abdurroo jaaniini. Haaya. Miiciyyoo tana fuudhii achitti haadhaltu manni kiraani qabdanii jeen eeni qabaa jeen manni kiraa hedduu lafa jira ayyee ulaa takka keessaa feena. Miiciyyoo tana kireessii jeenitti gatii walii galanii sawwaaqa itti erganii miiciyyoo fidan mana kiyya kana. Haaya. Miiciyyoon gisee dhuftu garaan baattii 9 fi guyyaa waa jirti. Haaya. Fidanii ammaan tana maallaqa sarganii bitayyee meeshaalee bitanii fi mee jenneetuma osuma eegu jirru itti as geenyaarraan tana guyyaa 20 wayii geessa miiciyyoon tana erga dhufte dhala bira jirti. Jawwaala isii jalaan kaasan nu jalaan kaasan jaartis kiyya kana jalaan kaasan. Amma deengada jawwaala akka tasaa kaasanii ala darbaadhaan nu jennu jechuu. Akka tasaa nu jala jaartis kiyya kana irra dawwalee jalaa kaasanii tirra ala darbii jeen jaartii isaati qabadhu miiciyyoon tana. Gaaratti fuudhe viidiyoo waraabeetiin jira TikTok jalatti ilaaluu dandeessanii. Alatti darbii jaaniin fuudhee animmaan tan harka kiyyaan hakiim mastashfaa guddaa mastashfaa mootummaa geesse ibsa. Haaya. Mastashfaa geesse yaa mastashfaa naqeetuman jalaa deebi'e mootummaa sodaachaa. Isii tana manni mastashfaadhaa alatti gabbaase firraa alatti darbi isaanilleen. Saniin gaammaan tan Oromoodhaa yoo waa taatellee beekadhu
maqaan bakki nuti jirru tu waadii do'asiri akka kaanitti waadii do'asitu maqaan badaadha ammas maqaan nu badan illeedha. Jee mucayyoo san taaka jee ammallee du'a deebi'ee fuudhee manuma kiyya kanatti deebise. Haya. Deebisnaan gaafuma itti arraa silkii nama jalaan kaasanii takkitti gizee kaasan ala darbaadhaa namaan jaan. Akkasitti akka Oromoon furmaata laaltuuf gartee gaa. Warra gandi isaaniitis kaayisii beeku yoo jiraate. Firan qabdu sudii keessa ishiin. Nama takka firan qabdu, nama gandaatu hin qabdu. Sigaltee arran dhalaa fi boruun dhalaa keessa jirti. Yaa Rabbi dhalaan tun gara nama nyaatti wallaahi lazim gara nama nyaatti. Oi, la ibsa mustashfa mootummaa Suuditti yoo geessan namni majuula dhalchisaniitu makara biyyaa galchan malee akkamitti mustashfaa nuuf irraa gad deebisa. Gabbaasan ifirraa wallaahi wabillaahi gabbaasan ifirraa. Akkamitti ofirraa baasan hin dhageenye gaa waan akkanaa nuti mustashfaa Suudii kanuma waliin beeynumi amma nama majuula yoo taate. Nuti waadiidha jirra. Laala odaa. Keessa ni dhalchisanii biyyatti ni galchan. Ayyee. Sah ni galchan nuti bakka jirru waadiidha asiri dhaggeeffadhu. Amma wanni ati gootu mee dhaggeeffadhu leensa wanni gootu eenyu maqaan kan kee? Leensuma. Mucaa jaarsa isheedhaa iddoo dhaloota isaa maqaa isaa guutuudhaan wajjin. Isillee viidiyoo waraabdee. Gaafadhaati viidiyoo waraabadha. Isillee akka ishiin jirtu sanii wajjin viidiyoo waraabii jaarsillee viidiyoo waraabii gadhiisi fidee wanni kan keetii irratti illee keessan nu ergi. Ijoollee gaara jirtu. Niifin ergaa viidiyoon ammoo waraabee ni jira. Inni immoo nama beekamaa nama gaara keessaa ijoollee kotteedhaa ta'uu yoo baatte ijoolleen ni beeyti. Akka achitti qabanii michoo gargaarsa ni goona. Kara kaanisis Oromoon haa gargaartu namni rabbi laaffiseef. Kanas rakkoo hin qabu. Akkasii viidiyoo isiniif erga keessaniif saasittiin ergaa. Oromoon bakka kan. Okay. Isinis Oromoon dhiidha waasire hedduu jira. Akka Oromoon gargaartu godha. Oromoon achuma jirtu biyya sana. Tahni jirti. Odaa keenya ni jirti. Oromoon waadii tan akkuma beekamu gaa ogeeytiin akka riyaa jirtutti asin jirtu beektanii. Ogeeytiin jirtu waadii naan asin jirtu. Saani malee islaamaan tana riyaa taate namaa hundaa jirtu. Amma isiin tun ganaa goromtiidha. Amma durallee hin dhalle. Iqaamaa kiyyibduun hin jirtu achitti baasuuf hin danda'anii? Hin danda'u. Waadii tana keessatti iqaamaa kiyyibduu namni baasu hin jiru. Kiyyibduu dhalaadhaata namni qabdu hin jirtu dhalaan kiyyibduu qabdu hin jirtu dhalaadhaati kiyyibduu mannaqa. Mana. Namni dhalaa kiyyibduu qabdu hin jirtu boo tajlamaa takka akka baasu illee kara jiddaa deengaddarra keenyee deemtee hin jirtu namni kiyyibduu qabu. Poolisitti yoo kan Yoo qabaatte kiyyibduudhaan akka dandeessan iqaamaa kiyyibduu. Poolisii sanitti baribsaa namni garadee itti geessu hin jiru ji. Sawwaan keenyas mootummaanis sodaata ittiin dhabu silaa Oromoo ta'ee. No Arabni gaani beekanaaf akka nuti sodaannu daran uummata majuulaa kanaan deemu sodaata. Leengaddanaa fi isii fuudheeti osoo fuulatti hin dhiyaatinii miilaan deemnee itti geenya jechuun mustashfaa. Fagoon nu buusee miilaan deemnee itti geenya jalaa deebi'ee isii ol naqe. Isin seentee oolte hin beeku ofirraa ganna baasanii jette. Booyaa natti dawwalte. Akkas. Amma nuti falli qabdu maaliree falli nuti godhuu dandeenyu maali? Falli gaanii jiraanii isheen gootaniituma sagalee taatanii fi akka Oromoon gargaartu akki biyya galchitu. Si galtee? Ijoollee eessatti ishiin biyyaan? Isiin biyyaan ijoollee koon bulchaati. Jaarsi isii warra gaara mul'ataati. Argee baa. Argee baa gaara mul'ata. Maqaan isaa eenyu jedhama? Maqaan isaa Caalaadha. Caalaa eenyuti? Nan gaafadha jedhu. Okay. Caalaa Adam na fakkaate qaree viidiyootti natti himtetti. Maqaan ishee Caalaa Adam. Mee ishitti geessi. Ayyee. Kiyyoo kan dubbisa. Absigaa ibsaa. Mee ishiin sadii maashiin sammee. Oh. Live TikTok itti foto jeen. Maashiin sammee situ garaa qabu. Ittee barni toorkan ishii dalaguu didde. Miidiyyoomee hin argamu. Mucayyoo yoo kutte nagaan furamtee watuu maaf cinqitere? Maal barbaada? Laa
لا مناته هدي ولا بيتي من حسن جلا فوق ما جالس تديهم فوق نو بس نقول الجمال دوان كرا Hello, assalamu alaikum. عليكم السلام Akami naga? نجا خيرا Fayya ana ibsa baja lati. أنا فريدة أنا عندنا Nama dhibba lamaa silaaluu jira si dhaggeeffataa jiranii. Maaltu sirratti ta'ee sarraayi maal si haa gootu Oromoon mee waan jiru gubbarraa kaasi ifimi. أما Eh, أنا بوتو خاصة تيما دوري ركوه أيه callisi ati ati ilmoo خاصة بيتي maqaan kee eenyu bareeddu? فريدة Fariida dhalattuu eessaati? لهم بلتك Kombolcha. Suudi eega biyya baate eegam takka? إيقام بيجابي با أما تافين ديم Amataaf deemta. Amma garaa qabdaa? إيه باتي سقطتي تنجر Baatii sagalaffaa keessa? إيه Eessatti heerumte? ولا غاندرا Horogaantiraati? إيه Okay. Eenyudha kayyaatti heerumte kun? تعالى أدم قرم لك Caalaa Adam gaara mul'ata. Gandi quba qabaa? إيه Walitti dhufanii? ولا تندمني Haa. ولا تندم أدم كودا Aayi ni kaa akkamii sii godhan? نخا كاسب نخا نمو كودا كارا كسي تيجاني تبتو بلاني بيتا ميتا كنا فتو بيسا درتي ما كودا Haadha abbaan keessan goon? هذا بام يوم نخا نقول لا Okay. Oduma kana suutii deemtu gaaruma keessatti heerumtee daatem? إيه لا درتي ما كان سنجي تجيتي أكلتي نجي ترتي نخا نقول Okay. Amma duuba eessan dhufte bakka amma jirtu tana? فكان نفهم أقلنا هذا من أبيجا Sagalee isin taanaa barbareedu tani sunuu sagalumaa dhaggeeffadhu rakkoon itti keessa jirtu. Akkami jaarsi kee si jalaa baduu dandeek maaliif bilbila si jalaa hin kaafne jaarsi kee maaliif sin gargaarredha? إنجينا والله Hin beekne wallaahi. Irra dawwalteeti. يرد ولا يغنى يلا خاصو يجي Maqaan isaa eenyu jettesi? تعالى هذا Caalaa Adam yoo ka dhugaan obboleetti qabaattu taate yoo ka dhugaan rabbi sodaattu taate obboleessa kee dhaggeeffadhu nutis obboleetti qabnaa ilmoo dhalaa qabnaa sii galee obboleetti teenyas ishiini intala takka ulfeessanii jalaa baduuni wallaahi yoo mittillee siif illee hin dabartu obboleessa kee sii galee kannaan ati akka guddoo maasiyaan ati goote kuni waan qallaadatti hin sa'in dhalaa jechuun ammas ilmoo namaa garaa ulfeessanii jalaa baduu jechuuni. Waa wanni itti miti. Maaliif na jalaa badeettee yaaddaati? Sababbiin? أنا Oo maaliif na jalaa badeettee yaaddaa? والله يمدينا سكلة كابتي سنما كنت بشو جيلا ساس نمان كبو نمان تقوس مديو أنا كنانتي Maal gooteeti wal loltaniiti moo kasi jalaa baduu dandee maali? Maal gooteeti waan goote? أنت أنا كبات مو جالسة جاتي ولا كان أبو والجراتي وده كاركم Maal walta hartan? يمدينا Hin beektu waa walta hartan. Maa qalladda simiyyooti? وانت ولد أنا جالسة فين بيتو داي وانا كانت وانا كان ولد أنا جالسة فيها وانا كان ولد داي يلا خلاص وتمر ولا ولا لك سهل مثل كيس يلا خلاص Gaddaa maal odaa maal gaafattamee waan gaafatame qabdaa? Koi michoon hakan himnee bara ammallee isin dhugaa dubbataan jirtu shintuni. Ati gaafa biyyarraa baatee bakka goloodaa goloytu telefoona akkamitti biyya dawwalte? Akkam biyya dawwaltee ni kaana godhaatte? Eenyutu ni kaasu godhe? أمو الرقم درك لنا رابطة
Eessatti abbaan kan ta'e yeroo sana ofii boqoraa deemutti jirta gola odaa namni bakka bishaan hin jirre bakka nyaanni hin jirre gaara keessa jirta akkamitti na kaasuu godha eenyuun na kaasuu godha namni na kaasuu godha abbaa kan keettu na kaasuu godhe ni baafatteesa ni jirti lakki. Maal beektaa odaa wanni kuni miiksidha la sigalee. okay eenyutu si fide dallaala kamtu si fide karaa haga waadiraa dallaala kamtu si fide eenyu si fide Abdurroo si fide okay ibsaa maal gaafannaree wanni gaafannu jirtu waan dhaammachuu barbaaddu haa dhaammattu namni danda'u haa gargaaru maal beektaa biyya kana keessa namni akka shiraa ta'u kun nama hedduutu jira namoota tokko tokko diyaaraa dhufa malee Ibsa. Oh. Mitiyoon ifajju jala dikaan jere gefaddo. Aye. Jalqaba gartee gaafachuu dura bakka dhuftu. Abdurroon dallala isii dese bidima. Aye. Caalaan ka isii fuudhe. Aye. Caalaa kun hunda hudii kana fuudheetti isii tana ola geechuu dasa hudii tola geechuu isii gara godhee jechuu. Aye. Istarahaa biraa jira. Abdurroon kun dawwalee jira dawwalee bakka jiru sanii. Awlaata akka kareessineefiti akkasitti gartee jetti maallaqa illee ergineefi achitti haadhaan tuyii jechuudha. Haya. Hayyee jenne manni ulaanaa kana jirtidha. Maallaqa hara erginaaf warra erginaaf jenne osoma jaaniiti maallaqa karaa manaa sanillee hin ergineefi asitti jechuudha namni garaa qabu hundi beekte jechuudha waamee qafa. Aye. Jaarteessi hangita kun nuti bifneetu jaarteessi kun takkaan nuti bifnee Abdurroo kanaatu nuti bisa Abdurroo kun saayiba jaarteessi jechuudha walitti biyya warra garam nuti sana jechuudha. Amma rakkoon jirtu bakka wal. Deebiinis sanboota maal jedha yaabadua. Sanboota tokko turaniiti fuudhaadhaaf mootummaa kannaadhaan hunjaan. Haya. Mootummaa kannaa jennaan nuti fuunee sawwaaqaan mana akkuma mootummaa geessine jechuudha. Haya. Mana akkuma mootummaa geessine mootummaan firraa gabbaa seetem jedhini. Haya. Mootummaan firraa gabbaasee miti joo shaararra osoo deemtu jechuudha mootummaan qabuu didee deemaa oolte halkan sa'a dhibbo jaatti achiin waywaattee akka isaanii ilaalle amma miti jechuudha fuudhee shabaabni suudiidhaa kun yoo kanatti fuudhee amma isii garaa qabdan taphate. Aye. Booda gartee suudii kana dallaalee kanaaf irraa mijoo kana gabbaasee kana godhanii malee isaantu gabbaasaa jeeni namni joo jiraate. Injiru. Halkan sa'a jatti shaararraa fuunee sabbaa kana ol deebifne jechuudha. Amma falli sin qabdam yoo beesuutti ilaalaa takka. Amma sawwaatichi suudichi abbaa amanti mana bira jirru kuni. Fuudheetiin gabbaasaa yoo as dhaltee yookaan asitti gartee sintu waa taatte mootummaan na fuudha. Na hidha. Ani gartee miti qadijaa jedhamuu danda'u. Ifirraan gabbaasaa asii jechuudha. Isaa makiinarra baasuu deemu irraa buufne edana halli itti goonee bulleeti. Yoo isaan boroo halli itti godhu baatan Oromootti taa'ee jettu kalaas boruu akkasitti gartee gabbaafata firraa inneni. Aboon tana dubbii afaan. Amma isiintu suudii keessaa namta kan beektu. Michoontu suudii keessaa namta kan beektu qarshii kan qabdu jaarsa kan gartee gara godhee suutu arge bilbila jalaa kaasuu didee kiraa manaa kan jee irraan kafallee bishaan waan dudduun hin qabdu michoon sun. Baatu sagalee fi guyyaa qorshaan bira kuttee ammaa tana zaatota cima murtaqaati amma dhalti boodee dhalti namni beekon jiru nuti nama eeqaamaa qabu miti nama eeqaamaa qabu sanillee gartee miti yoo jiraate nama maallaqa qabu namni fuudhee manaa qamaa sanillee geessee akkanatti beekatu wanti godhaa beeku.
ويا ربي خيا دبين ثم تاخيا ولجرا خينيا انا وني تنا وني جو amma waajii da waasirtana keessatti ni beektan namni kun waajii da waasirtana keessatti dhaluun اما منا اودا لك اودا دي منا بني ننشوف عم بلبلنا رب واجرا خدرغاتي جرا خينيا والله لازم تعرف كشت ونيتم اما كم Amma تكلم laali ibsa halliin ishii karaa tokkoon ni dhufa amma. ايه Suudii Arabiyaa keessa gosa gosummaatu jira. ايه Miciyyoon gosa ishii gaafadhaadha damiina ishiitti dawwalaaf. Halli ni godhaaf. هو غرس سنتاتي Takka ammoo wanti jedhani nuti maa damiina sun irra gaafeedha halli اودا lammaffaan كنا ما دا اودا من ني بنا منا اودا انا بس waan سما lubbuu namaati beekadhu kun waan lubbuu namaati obboleessa kiyya maaliif amma mi jamtu saa jama murta ka beeru de tunu de kun majula ifi fu kaman kam nu arba wiri jira ala to kun nafsin kun gadde ro ka ga jira yo sai wada nama kana gutro ra ko de ju ابو ما ما لما دويس فوتني تو kaafira qaba سودي رسودي انا بيخا namni takka kaafira qaba rakko akkanatti booda ko asin yo waate jechuudha booda abolu jikas godee qofa malee rakko namni mala lunjuru beekadhu this اما اودا mana bani mana khaya sana arufani bro amma daga yamsa oda daga yamsa mana oda da kada lesa barakan jawda gefadu bar bilbila narabu jira bilbila narabu jurum fardida mana oda da kada anje yalla ye okay oda nan du fashi Ibsa. oh Alam kariera kong kamu. Okay. Oda gosa gagadir mi gosti sinole. abo wae basma oromo ye agar ga yo kan mo abi sai sai wae baka ciao Yalla. يا لين رب ما جاتي في غربي سن سوداتي والله انا مدغا دليكم خساري والله مي يولال تانا بودا سي غب مانا توكل والله لازم انا مدامتي اكدراني سن بات تانن نا وللو خي قفا بيخ نا وللو قفا متانا غب لا كوي وانت كوان انت سياس بكو قباچون قبابر كم كوي اكس غور مالين تانا دس يالكنا اما سيفين ده ولا بتاع ستة ما اوكي